السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودوتي بك يا كمي جرتو هيا دانا قادا فيان افيان وجين جريني جرون مال فكاتا الرمو مال قبت رفتي هذيك ما بيجتون كيساني نولتو الرمو مال قبت في بيكتني شانتا كيني كيستي غافا بيجلو مال فرني غدو دندينيا isa jedhu video kana kan waraabudha ka'ee mana qulleessaan ture maafanni isinii waraabne nama tokko hin fayyadee waraabe yeroo tokko zeenaa irratti waa'ee shittoo waa'ee silkii waa'ee maashina adda addaa hin kaa'e jechuudha yeroo tokko maalti dhamaa ture waa'ee shittoo warra shittoo jaallattanuuf kam kottaa shittoo miilii meeqa miilii 10 ምናምን malee fuudhamee galamuu danda'an jiru namni jedhame baay'ee saame jechuudha miilii 10 jechuun ikkoo baay'ee xiqqoo dha miti ma jechuun amma kana iyyuu hin ga'u jechuudha kana jechuun kan jedhame fudhattanii kan biyya galtan osoo hin ta'in kan isin qabuu dandeessan kan jedhame harkatti shittoon baay'een hin qabamu xiqqoo wayii qofa kan isin wanta akka baazileenii fasaashiin wanti akka sibiilaa wanti bidda uumuu danda'u borsaa harkaa keessa wanta akka shittoo siin kaa'amu xiqqishee wayii qofa malee sanaan achitti ani Dubai irraa gaafan galu transitiin galee kan Saudi Arabiyaa yookiin mogarra Riyaad irratti ijoolleen kutaa jiran ijoolleen Dubai hin jiranu sanarraan hangalee transitii kan kiiloo 100 wayii jechuudha kiiloo 100 wayii sana keessa immoo shittoo firee meeqaa fi wantoota adda addaa maal akka hin kaa'ee isinitti agarsiisa jedheetanii Udoche, achi garagalcheen isin agarsiisa. When? Inna akkuma isiniin jedhee kun argaa jirtanii ammallee shittoo amma kana jechuun an ergi dhufeeyyuu waggaa namni caalee waggaa guutuuf hin deemaa jira. Gaafan dhufu immoo baay'een fidee dhufe biyaansi gara firee 100 ta'an jedha shittoon an fidee dhufe. Maatiidhaa kennaa olii gadi kenname namni erga dhufe nama mi'a kennee kunnaafee jechuudha. Kana jechuun bitaa isiniin jedhaan jiru warri qabdanuu fidamuu hin danda'amu jennaan waan jaallattan dhiistanii dhufina. Ani kana gara firee 100 hin ta'a shaanxaa 4tti gatiin tiraanzitii dhufeenaa shaanxaa 4 fidee dhufee qoqqoodee uffataan mammakeetan fidee dhufee jechuudha. Akkuma sanallee bilbila ijoolleen baay'een bilbila 2 malee hin danda'amu. Jedhu hin danda'ama bilbilillee akkasuma tokko harka keessanitti qabattu tokko bursaama fannifattanii jirtanu keessa keessu lama immoo shaanxaadhuma harkistanu keessa faan keessanii amma bilbila 4 amma 5 fiduu dandeessu jechuudha. Ani gara bilbila 6 wayii fidee dhufee laaptooppii kun akkuma argitanidha kun achirratti kan mataadhaan tokko fatanullee sanallee fideera. Waa'ee kaargoos immoo yoo barbaadani ishiniif waraaba warri meeshaa qabdanu jechuudha. Warri meeshaa kennaa qabdanu kennaan isinii bitame yookiin immoo osuma guyyaa guyyaan bittanu warri ishinitti danate jechuudha. Warri hin binne hin bitina. Meeshaa bitaa kaargoo kaa'aa isiniin jedhan. Garuu immoo warri ofirkaa bittanii qabaatanii yookiin kennaa ta'e yookiin guyyaa guyyaan osoo bittanuu isinitti danate jennaan maal godhuu jettanii baqa jira miti yaaddaa jirtanii akkamitti fiddanii akkasiin dhuftanu isinitti hima. Anqodaa kaargoodhaanii gara kodaa kiiloo 360 wayin fide TV minxaa fi algaa libsii juus mafcaa kan keeka bukeessu kan shaayii danfisu wantoota adda addaa fi hermuuzii minxaa fi jiramti achumarraan fideen garuu birrii Itoophiyaa birrii 7,000 qofaan itti qaxaran qaraxa yookiin immoo qaraxa jedhama miti kaffalee kan jara fattashaa birrii 2,000 kaffalee kan magaazinaa 2,500 kan guyyaa meeqa bulee kanan kaffalee walumatti gumruuka keessaa meeshaa kiyya birrii 12,500 kaffalee tan qodaa kiiloo 300 wayi TV wajjin fudhadhee bahee jechuudha. Kanaafuyyuu akkamitti akka ta'e isinii waraaba sanallee barbaadanii innaa gara shittoota la deebinuu shittoo immoo shaanxaadhaan fideen dhufe. Ani maafan shaanxaan fidee shittoo gumruuk irratti biiroo fayyaa Itoophiyaa geessitanu malee nyaataa fi shittooni hin kennanu akkanaan deemtanii achirraa waraqata fidditanii maal jettanu malee jennaanan shaanxuma keessa fidee hin darbaa warri qabdanu fidaa kottaa qodaa hin gatinaati. Akka ammaatti jechuudha kaargoo akkamitti akka fidattan isin hojjedha viidiyoo biraa irratti warri hin binne immoo hin bitina.
meeshaan isin achii bittanu fi maallaqni isaa inni isin kaargoo kaffaltan kan qaraxaa maal jedhee overii deema waan ta'eef warra bitee maal godhu jedhee yaaddaa jiruufanii እናና ሽቱ አፌስኒ ቪዲዮ ቪዲዮዳፍ ጀቻ አካይሰን ጀኔፋኒ ሐመዩ ካን ጅሩ ሲቲ ነገር ሲሰጅዴተኒ ሜወሊን አላኮፍ ነው ይቢን ሐመ ከነን ቀቡ የቹዳ ሽቶ ሜቃ አርገ ኮድሞ ዋና በየጅረን ላላሺ ጆ ላላርጂኪ እና ሜቃ ቶኮ ለማ ሰዲ አፉር ሸን ባይዘዋይ ሽቶኒ ኩኒ ወርቂዳ ድራማ kuma tokko kennaa maadamii kiyyaati warqii qabaaf geessa argattanii ድራማ kuma tokko shittoo ani garuu kana keessaa tokko iyyuu hin binne kennaadha kanammoo isheedhumatu gurgurtii jechuudha niitii dhumti an bira hojjetaa ture isheedhumatu gurguraa argattanii kanallee jechuudha baay'ee urgaahu kanaafuu gara lakkoofsaatti darbinu tokko lama sadii afur shanii jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha jaha kudha torba kudha saddeet kudha sagal digdamii tokko digdamii lama digdamii sadii digdamii afur digdamii shan digdamii jaha digdamii torba digdamii saddeet digdamii sagal soddoma soddomii tokko soddomii lama soddomii sadii soddomii afur soddomii shan soddomii jaha soddomii torba jardu bucungooti lakkaamani soddomii saddeet soddomii sagal afurtamii tokko afurtamii lama afurtamii sadii ammayyuu jechuudha kan qabu biree afurtamii sadii innaa kana keessaa immoo kuni inni kan mircaa ba'uu didashee qalamii wayi bakka uudaa arabii jedhaman beektanii kazaa kun isa gaafa maadamiin kiyyaa ni kaa godhamtuuti jechuudha waggaa digdamii wayii kan qannafamu sun jira miti halangaluu jedhu namaan kenne ture akkam baay'ee si jaalladhu yaadadhitte jettee qannastee siitu naa kennite kana akkasiin isiniin jedha kunoo firee kana hundeen qaba kanaafiyyuu kana fakkaataa viidiyoon kiyyaa fiduu dandeessu jechuudha waan qabdanu garuu immoo bitaa isiniin jedhu azimmeetanii bammaadhaa keessanii tuun balleessin ankiyyaa amma kun hundisaayyuu kennaadha kunillee hundi saayyuu wanti isin asirratti argattan kennaa qaalittii naa kennite malee hin binnanii garuu baay'ee urgaa jechuudha warri kun baanne jechuudha baay'ee akka inni urgaa mokkooraamedha no garuu isheen dhaabdee jirti niitii ishii bira jirtu jiraateen beeku malee odin lama adamiin kiyya dhaabdee jirti naa baasuu dideettee ani si biraan fidee dhufee kunillee kan daa'ima kiyyaati isheetu bitee fi kennaa shaangulliitti wajjin qaba sadii ashagamaadha tokko gwaadda hiriyaa sitiif irraa kennite malee innaa kana fakkaataa waa'ee kaargoo yoo barbaadan immoo warri bittanii naan jiru yookiin immoo kennaa qabaatanii akkam godhuun qabaa jettanii yaaddaa jirtanu koomentii irra naa barreessaati viidiyoo siin hojjedha warri hin binne immoo hin bitinaa biyyarraa hajajadhaa yookiin immoo nama amantan yookiin boqonnaa dhuftan balmeelii bitaa lafa kaa'ati meeshaa tokko al tokko bituun namatti ulfaata isinii galee bitadhaa isiniin jedha viidiyoon irraa kanuma fakkaata thank you waani laayikii naa gootanuuf waan naa yaaltanuuf galatooma umrii naa dheeraa jiraadhaa hawaan isiniin arginii kanuma fakkaata viidiyoon kiyyaarraa